مستري اتشتي كان جسان لكو كبني اتشتي موتي كوني تاريا ما فاسف توايا كده ما نياتشست قدستا نياتشست باتي سمو نياتشست أنا ما ندري أنكرو دتفه ما كان زين يا داتي في الدسم ما يا ما كم سنة أنا تو بيجي سقلباتا إيه أتي داو بيتشال وقدي سووري شو ده كان kabajamtoota hordoftoota didhaatiyu addunyaa maraarra kan jirtan itaaleen waliin dhufnee jirra har'a nagaa isiniin jechuu dhufnee egaa akkumatti babbadaa deebine immoo chaanaaliin keenyas akka hin qorrine tokko kanaaf lammaffaa immoo yaa'u isin jalaa baduu hin qabnu nagaa isiniin jechuu qabna miidiyaadhanii dhuguma akkuma duraanii deemiti mee deebinee nagaa isin jechuu barbaana nagaa jedhi. أكم جرتمي كوجمتها خلفتها ديداتيو نكا كيساني أي نكا يا قلت ربي جرّا كينو رقارب بتشوف في يوم من عراسي كي وانا نجروفو منا وانا نبانيفو ديرك أم إني وجنين هاسوك أبا وإم إني وجنين ولي مريتشو كاو هنجرو كنا إسين ولين كوفنا كناف ديرك أما babbanneejjirra immoo garuu bakka dhudhuufuu qabna jechuudha. Yeroo tokko tokko. Kanaayyuu anatu ishee yaadachiise malee dhufuun barbaaddu isheen viidiyoo ofii kaddi gochuun ani araashidhaa shaggaa miti araashin shaggaa miti. Ija kaameeraa keessan hangalchiinii qoyimee kiristaanaan kaasaa jechaan hin jira garuu inni yoo hin beektanii didaan nan dhiisu ana kophatti hin argine. Odeessa ija tokkoo fi wayii meeqa ta'e? Guyyaa 40 kiyya arra. guyyaa 40 shi har'a osoo dhiira deesse har'a sagaa kiristaanaanii guyyaa 40 shi hafa amma jechuudha. Guyyaa 40 na hafa. Amma guyyaa 40 mana keessa taa'ee ganaa ammas guyyaa 40 mana keessa ta'a. Amma sanitti dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee na yaadeessee jira. Maal yaaddofte moo maal jechuudha? Mana keessa taa'u moo? Garbachuudhaaf baay'ee ulfaata mana keessaa ba'uudhis akka nama hidhame guyyaa 80 gizeenaa ta'an natti hin beekamne dhugaa dubbachuudhaaf. Jaayoo faranji fakkaattee jirta aduu sin tokko ana aduun naqu wal natu kan guyyaa kunoo. Dhugaa dubbachuudha mana keessa taa'uun bakka akkatti xiqqoo filtee furdattee anatu si jalaa waan goggoge malee akka kunoo. Haara furdannee didaan immoo gizeenaa taata furdadde amma furdannee dhugaa dubbachuudha. Kana caalaa qofa fanadda'uu barbaadde moo sila akkam? Fanadda'u. Maal jechuu barbaadde fanadda'uu barbaadde? Dhugaa fanadda'u garuu fanadda'u jechuun maal jechuudha? Fanadda'u jechuun. Fanadda'uu barbaadde moo sila akkam? yaa ta'u manni araasii das nama jedha guyyaan kun itti dafee dhufu kanaafu dirqama amma rafuun qaba wayim taa'uun qaba mana keessa jechuudha. Naamee waan tokko dubbachuun dhufee irra. Moobaayiliin kee silaa hin dhaabbatu. Moo akkam? Mee eeyyanii. Taasisa. Dida nama dhufutti wayin jedhaanii amma inuma laaltanii maalan jedhaanii daa'ima sadaffaa amma eetika kiristaanaa booda da'uun barbaadan jedhan asumatti piraankiin isa hojjedha na laalaa na eegaa siniin jedha inni kanan beeku jechuudha. Mee gizee inni dhufu jechuudha. Amma waan tokko sitti maasaa fuulduratti jedhee ittani maa jechuudha isin na eegaa yaadni kun amma manatti sammuu keessa naa dhufe yoo hin beektan didaan waan jechuu danda'u beeku garuu yoo hin danda'amu garuu ta'ullee kiristaanaa booda daa'ima biraas nan barbaada dafee deetanii nan rafaa wayim nan dhiisaa wayim yoo hin beektan amma dafaa daatii maal jedhanii miti kanaafuu. Ani immoo daa'ima sadaffaa kiristaanaa booda hin daggamnaan jedha. Maal jettan isin jedhuuni wadiisu. Meenan jedhaanii waan inni jedhu waliin laallaa asumatti jechuudha. Hin dhufne haga ammaa. Innaa yaa'u akkuma laaltan manni araasii mana hidhaa akkuma waan hidhaa mana hidhaa keessa jira. በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ዲዳ ደፊቁት ዋይና ኦኬ። እሺ
Okay, qoy wayinaati gulana itti haasofna. Isa amma onnu tokko sittama jechuudha. Jechuun surprise yaa ta'u prank moti garuu surprise dha baqa wanni kun jechuudha. Waan tokko yaadee jira jechuudha. Isaanis mee comment irratti nu barreessanii garuu wanni kun waan gaariidha jedhee waan yaadeefu wanna kana sitti mu qaba jechuudha. Yaa jechuu waan yaada sammuu koo keessa jiru kana jechuudha. Maayinni Kukan jarjarsini na ega amma kristina guyyaa 40 booda gizee 40 booda yaa amma kristinaatti abbaan manaa fi haati manaa waliin irrafanii miti. Kanaafuu kristina booda daa'ima sadaffaa immoo jalqabna jechuudha. Daa'ima sadaffaa hindeenya. Italian camera cufi camera. Koi. Italian camera. Isanitti mimal jechuun amma ilaalan dafee jechuudha. Ko jechuun amma next kan naata irratti baay'ee annu jedhee jira. Irratti turee jira jechuun amma naataan yoo ikkaatitiin dhufo waggaa 3 guuta jechuudha. Na waggaa 3 waggaa 2 guutu turuun qabu. Italian please. Camera cufiti camera duba. Sanitani maayira. Misteri keenya dhaga'u qabanii. Kun misteri moti be. Misteri keenya misteri. Ejjiti keenya isaan dhaga'u qabanii. Ejjiti moti kuni. Taariyaa maal faasofta waa kana. Yaanni kee maayidha isaanitti. Yaanni kee maayidha. Maal dhaqoo inni. Daa'ima meeqa barbaaddaati? Akkoo yoo kun ejjiti keenya haga ta'etti jechuudha. Uummata kiro 3,000 4,500 ol nu laalu irratti ejjiti keenya baastee haasofta. Qoy isammoo daa'ima sadaffaa maal nyaattee guddista? Maal nyaachistee guddista? Nyaachista baati. Sammuu. Nyaachista. Ani maal nadhee. Ani garuu daddafee daa'ima 4 barbaada. Dubartii 2 fi dhiira 2 amma galanni isaa yaaqalu. Qoosaa kana dhaabi. Dhiira tokkoo fi amma dubartii tokko argate. Kana dhaabi. Qoosaa muti didaa. Kana rabbi nu kennee jira. Akkoo kanas nu kenne amma ganas nuuf kenna be. Sila waan daa'ima nuun kennu jedhu. Maal taate? Maal taate? Maraatti muusila nama funta. Hordoftoota kee fuulduratti akkamitti dubbii kana haasofta? Ejjitii kee? Ejjitii moti. Taariyaa qoo maadha? Maal taate sana? Yaadaati fidde sama. Yaada akkana haasofte beektaa? Hin beeku garuu sitti mu qaba jedhe. Viidiyoo asitti. Maarra koo qabaree oduu viidiyoo irratti sitti haasee sitti hime. Sarpiraayizii akka sarpiraayizii itti yaadee kun sarpiraayizii akkanaan jiru sammuu keenya baqaqsuu barbaaddeeti. Nuuroon si qaayee jecha. Dida. Biyyattiin akkana jettu hin jirtu biyya kanarratti. Hin barbaadu daa'ima nama bichaan barbaada hin barbaadu. Sigale hin barbaadu. Inni ajjeesuma akkasii jira. Anatu daabe siimoti. Anatu beejjee sagal baata. Ati da'uu bichaadha. Ogadeessee booda jechuudha. Kan itti rakkatu kan itti cinqamu ana. Okay ani illaffa jechuudha kan hin dadhabu jechuudha. Dhiiraa fi utubaa mana kanaati. Maasamuu kun naannoo nama raachate. Sijjammar viidiyoo kana maaliif waa'ee kanaa viidiyoo fuulduratti haasoftan? Hin maraatte muusa? Yoo viidiyoo kan hin dhagaa garuu yaada dida dhageessanii miti. Yaada. Maaliif viidiyoo fuulduratti kan haasoftaa dhaabiyatamma? Wanti big shame kun. Guyyaa 80 guyyaa 80 irratti ammas immoo daa'ima biraan barbaada. What the hell man? My God. Tawaniyoo isaan gofundatti pranki si godhe jechuudha. Isaanitti himee jira. Amma mee yaada. Bakka ati yaadde kana yaadde dhufte kana yeroo biraa hin hojjennaa viidiyoo san jechuudha. Maaliif bakka fataa jechuu barbaadetanii itti yaaduu barbaadetanii jechuun itti kofluu barbaadetanii jecha kee fi yaada kee dhaggeeffachuuf malee ani garuu akkasitti yaadne bakka dhugaa jettee way si dhukkubu ati sarjarii dhabee maal jetta jedhee yaadee garuu ati sarjarii akkan ta'e irraaffatteerta ani waggaa mandura da'uu hin danda'u hundeellee. Hordoftoota kiyya kan addunyaa irra jirtan daa'ima takka guddisuun maal akkamitti akka nama dhibu hin beektan yeroo ammaa kana jechuudha. Yeroo nuuroo waddadetti yeroo zayitii waddadetti ashaboon wanti hudduu waddadetti hin beekte daa'ima takka guddisuun akkamitti akka nama dhibu. Garuu daa'ima kan namaa kennu rabbi waan galanni haa ga'u.
Kana yaaddu. Jettee Osoo yaadde indeessi. viidiyoo kana editii godhee tan kurta laal viidiyoo biraatu hojjennu kan barbaadu. Nam kurta barbaadu. Dhugaa dubbachuudhaaf yaada biraatiin dhufee iyyuu inni yaada. Akkuma ani noormaalis akkam jirtanii fayyaa jirtanii jechuun dhufee. Naa pirankii yaa bakka yeroo tokko tokkotti barbaachisa. Hin beektanii didaa aarsuun gisee tokko tokko dasne jedha. Isin fuulduratti jechuudha. Garuu kan yaadetti aaree jira rifatee jira. Maaliifi daa'ima sadii yeroo ammaatiin guddisuu baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf. Daa'ima takka guddisuu. Aduu jette illee anuun da'u. Namoonni kabajamtoota hordoftoota didaatiif amma kana fataa as ittiin jettanii jirtan jedhee na yaada. Mee yaada qabda? Yaada hin qabu. To be honest, inni kun pirankii ajaa'ibaatiin dhufu. I don't know, nama rifachiisa kabajamtoota keenya yeroo ammaa kana yeroo nuruu waddanii kana keessatti daa'ima takkaayyuu guddisuun dhugaa isin jedhaa hin beektan. Baay'ee nama dhiba. So daa'ima takka guddisuudhaaf baay'ee nama dhiba. Inni lammaffaan dhuftee jirtu waan inni galannaa gahu dubartii rabbi naa kennee jira. Har'as borus yeroo hundaa rabbiin galateeffadha. Sadaffaa irratti maali? Seexanatu si gorsa moo maali? Si gaafadha. Han atuu yaadde malee atuu dhugaa sitti fakkaate? Han atuu yaadde nagaarame malee dhugaa ani waggaa lama dura daa'ima dhugaa Kristinaa booda dhiisiti. Waggaa lama karanatti da'uun hin danda'amuun beektanii. Noormaalii isa kana immoo irraa fadhiitan jira. Haati bakka yaadni kee nuuroo waddate. Taane bakka bitti daa'ima sadi guddisna. Baay'ee kanaayyuu yaadate pirankii ta'uusaa nan beeka ture garuu. Akkamitti bakka yaadni isaa automaatikaalii maalinni nuuroo waddatee jira. Nuuroo kanaan immoo daa'ima sadi afur guddisuun baay'ee ulfaataadha Itoophiyaa keessatti jedheeti macheem yaadni keenis naaf galee jira. Yaa ta'u mee karaa kootii fixee jira. Horaa bulaa kabajamtoota hordoftoota keenya pirankii ajaa'ibaadha. Dubbii biraatiif dhufneetu jechuudha. Dubbii kaanii kaasee sheemidha. Kuni anyways haa ta'u siif ta'ee jira. Warreen chaanaalii kana haaraa taatan sabskiraayibii godha horaa bulaayi. Baay'ee isin jaalladha isin kabaja nagaan jedha.